Ashama ijoollee akkam jirtu? Nageenyi badhaadha? Har'aa akkuma kanaan duraa afoolaa adda addaa isiniif dhiyeessaa turre. Arras afoolaa hibboo fi faayidaa afoolaa irratti waan xiyyeeffattu isiniif dhiyeessuudhaaf qophaa'ee akkanatti bareedee isiniif dhiyaadheera. Ijoollee torbeewwan darban keessatti faayidaa oduu duriin qabu, faayidaa mammaaksi qabu hubannee jirra jechuudha. Ijoollee afoola jechuun waan afaanumaan akaakayyurraa abbatti, abbarraa ilmatti darbaa as gahe jechuudha jenneera. Afoola jechuun ammoo gosoota afoolaa hedduutu jira. Gosoota afoolaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko mammaaksa, hibboo, oduu durii, geerarsa, tapha ijoollee adda addaatitu jira ijoollee. Afoolli torbee kanaan isinii dhiyeessu afoola tapha ijoolleeti. Ijoollee tapha ijoollee beektu? Taphni ijoollee gosa baay'eetu jira. Jimma jimmite jijim, waan alaa jijim, waan mana keessaa, waan ala keessaa jijim, kan marga nyaatu jijim, kan farda nyaatu jijim jira miti. Kan biraa immoo afoolli tapha ijoollee hedduutu jira. Asiin gadoo, irraan gadoo, lafa taabbaa, aannan sa'aa, adii dhugii, fiffiigii, tattaphadhu jechaa turre duraan. Tolee ijoollee. Ashu afoolli tapha ijoollee kan ijoolleen iddoo horii tiksanitti haa ta'u, iddoo mana barumsaa keessatti haa ta'u, mana barumsaa keessatti haa ta'u, iddoo horii tiksanitti haa ta'u, iddoowwan tapha isaaniitti haa ta'u, tapha waliin taphatan jechuudha. Kukurruu bariitee eenyu ariite? Simaa badee ariitee jechuun hin jiraa. Afoolli harree macaree boo waa lamaa sadii maal ishii? Gurra ishii, maal ishii? Ija ishii, maal nyaata? Marqa jechuu qabda. Maal nyaata? Daa'imma jechuu qabda malee qaama harree keessaa harka, luka yoo jette sirrii miti. Maaliif? Akka aadaa Oromootitti foon kottee duudaan nyaatamu. Harree farda, gaangee, kottee duudaan sadeen kun hin nyaatamu. Foon isaanii hin nyaatamu. Aannan isaanii hin dhugamu mitiiree. Kanaafuu ijoollee harree macaree boo waa lamaa sadii maalisii? Garaa isii maalisii? Mataa isii maalisii? Gurra isii maalisii? Luka isii maalisii? Harka isii maal nyaata? Harka yoo jedhe dogoggore maal nyaata? Gurra yoo jedhe dogoggore maaliif? Qaamni harree hin nyaatamu ka jedhu nama barsiisaa jechuudha. Maal nyaata yoo mucaan namni taphachiisu maal nyaata siin jedhe maal jechuu qabdaati? Marqa. Maal nyaata? Damma jechuu qabda malee qaama harree keessaa tokkootu hixe sirrii miti. Kanaafuu afoola tapha ijoollee harree macaree boo waa lamaa sadii kanarratti waan ijoollee waliin taphattu dhageeffadhaatii walitti deebi. Jaribu wala mansade malishe malishe maal nyaata yani harri qaamni harree nyaatamu ani immoo ilkaan duuda ishee si nyaachiseera. Harree mancaree waa lamaa sadii ija ishee, funyaan ishee, ilkaan ishee, gurra ishee, maal nyaata? morma ishee. Anillee deebisee si nyaachise kana waan qaamni harree nyaatamu. Amma seera deebi harree wajjaribu waa lamaa sadii malishe gurra ishee, malishe ija ishee, malishe ishee maal nyaata? Ammas irra deebisee duuda ishee si nyaachiseera. Qaamni harree nyaatamu sirriitti nyaattee jirta jechuudha duuda ishee.
Era deebina gaafa. Harree macaree Waa lama sadii. maal ishee Ija ishee. maal ishee Funyaan ishee. maal ishee Gurra ishee. maal ishee Ilkaan ishee. maal nyaata Morma ishee. anillee morma ishee shaanchise kan deebise. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa jecha. OBN gaamee daawwadhaa. Dhaggeeffattanii ijoollee? Dhaggeeffattanii mii? Baay'ee gaariidha, baay'ee gaariidha. Ijoolleen akkamitti waliin taphattee foon harree yookaanis immoo qaama harree keessaa meeqa wal nyaachiftee namni immoo sirriitti irra taphate eenyu kan hubattaniirtu jedheen abdii qabu. Egaa ka harree macareeboo waa lamaa sadii maalisii gurra isii maalisii miila isii maalisii luka isii maalisii kottee isii maalisii garaa isii maalisii duyda isii maali nyaata? Duyda hoo jedhe foon harree nyaatamu. Duyda harree nyaatamu foon harree nyaatamu akkamitti akkana jettaa ka jedhu walitti kolfanii taphni ijoollee keessaa harree macareeboo waa lama sadiin isa kana jechuudha. Kana kokko kana nama hubachiisaa. Kan birallee taphni ijoollee baay'eetu jira miti. Tapha ijoolleeti. Taphni ijoollee waa baay'ee of keessaa qaba. Gosa adda addaas qaba. Wal dhokachuun jira. Uguritti wal dhokattee dura maal goota? Fuula kee qabattee dhokatta. Namichi sun ammoo hiriyyaan kee uguritti yoo si dhokatee jedhe fiigeetiin bakka san dhaqeetiin dhungataa jechuudha. Dammaan qabadhe bakka san jedha. Isinii galee akkasitti wal jalaa dhokachuun illee hin jira jechuudha. Fiigichoon jira wanta adda addaa jira. Kan biraa ammoo waa godoo godoo kan jettu jira. Waa godoo godoo. Waa godoo godoo qaanquu goda billaanshaa qaanquun dhuufuu cinaachaa qaanquu waa harree nyaatoo qaanquu harri fakkaatoo akka harree fiiga jechuudha. Harri fakkaatoo qaanquu waa saree nyaatoo qaanquu sari fakkaatoo qaanquu haga lukkuun kiyya baalee kee baargab naanna'ee deebutti namni dubbate bofa eegee shubboo dhungatee jetta. Bofa eegee shubboo dhungachuu danda'amaa ijoollee? Hin danda'amu. Kanaaf ammoo waan barbaade jedhe. Waan kee waan si busheessaa, waan wayisiin jedhaa, waan si kolfisiisu dubbataa, lutti kee akkana kabeela jedhaa, ati nyaattuun bushoofta jedhaa, yookaan na jalaa hammaaratta jedhaa, yookaan na jalaa qicatta jedhaa, waan baay'ee sitti himaa, hin bushoofta jedhaa, natu sirra bareeda siin jedhaa, waan baay'ee siin jedha. Garuu ati maal taata? Kanatti teetta. Si galee hin dubbattu. Kanatti teetta. Deemee waan jedhu dhabeeti. Lukkuun iyyee naa bariitee jedha mo'ate jechuudha. Kanaaf ammoo waan isaa godhamutu jira jechuudha. Waan isaa kafalamu jira yookiin biyya akkanaa fudhatu waan baay'ee jedhaan jechuudha. Kanaaf bifa akkanaatiin waan gaariin godhamuu danda'a jechuudha. Ijoollee fuulduraafis galgala wanti isin gootan akka dhaamsaatitti. Akka dhaamsaatti wanti isin gootan galgala isinii galaaraami wanta hin jedhu kun yoo mana keessanii galtaniitiin jettan maal godhuu qabaattan tokko wanti isin dalaguu hin qabaanne maalidha? Galgalaan rafuun qabaattan tokko haga maaliitiif? Hanga irbaata keessan isinii qopheessaniif. Lammaffaa ammoo wal loluun qabaattan. Sadaffaa waan hin taane oduu adda addaa guuruun qabaattan. Maal godhuu qabaattan bire? Nama isin caalutti dhiyaattanii yookiin abbaa keessanitti yookiin oduu durii mee nutti himaa jettuun. Moobaayilii gaafachuun ammoo dogongora. Isin galee jira ijoollee. Abbii innoo seenee jennaan daaddaa moobaayilii maali? Tiktookii ilaaltaa waa adda addaa ilaaltaa waan akkanaatu wanta akkanaa kunneen maal ta'a jechuudha. Eksii jechuudha. Wanti barataan jibbu maali jennaan eksii jibba. Raayitii jaalattuuf ijoollee. Yoo qormaata isinii kenna raayit isiniin jedhu. Akkasii miti. Wanti jibbamu maali? Eksiin jibbama. Anillee jibba. Garuu ammoo galgala afoola barattu malee moobaayilii abbaa keessa irraa fuutanii
meeqa ka sirba akkanaa ilaala maalii ilaala tiiktookii ilaala yoo jette eeksii argattu jechuudha. Barsiisaan keessanillee isinii lola. Dhageeffattanii haala isinitti hime kana walii gallee walii gallee jira. Isin jaaladha. Waa hundaafuu yeroo biraa walitti dachaanaa galatooma. Isin jaaladha nagayatti. Akkasitti taphni lakkoofsallee jira. Tokko maali tokkeen tokkittumaan jira. Taakiyyee laamiyyee lamaan kaan cimdii arbaa seelee kontom jaajaa suluxumsi arguun gammadaa goojee gojjobbee taaroo mittiriq jechuudhaan taaroo karrawaaq jechuullee warri taphatu namoonni taphatan jiru. Bifa adda addaatiin taphni ijoollee ni geggeeffama. Isinis bakkee jirtanitti mana barumsas haa ta'u iddoo taphaatittis haa ta'u tapha ijoollee adda adda waliin akka taphattan isin afeeraa. Kanarraa kanumaan goolabaa torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebinaa. Hammasitti nagatti ijoollee ashuu nagatti.